Nimbe kedua ada. Yeroo takka takka yeroo naannoo adda addaa deemee meeshaa yeroo qaba. Namoota sanaa taanee naannoo qabu. Kanaafuu caaltu sun Nimbe fayyada. isii jaaladheetu jira kan gama bultii wajjin ijaaruu barbaade. Caaltu sun tokko garuu da'ee tokko jaalatanii fakkaate. Innis inni rakkina hin qabu. Cuma asiin dattara baatee karaa nageenya sun malaan. Isuma. Sadii isii deemu abbootii qabeenya guddoo jalaa jijjiiruun hin dhibu. Tasanii rakkoon qabu waan nama jaalattuuf bultee ijaaruu xiqqoon ulfaatan. Isi kana yaaddoon ishee boonsaa akkamitti isaa waan yaadne hariiroo waan qaban fakkaata. Isarraan gama bultii barbaade ati garuu kana naa baruu hin dandeessu jedhee yaada. Inni bara rakkoon qabu. Bakka akkas taanaan boonsaa wajjin gallee rakkoon qabu bakka. qallee nuuf yaada. Ayyee siif Aboo biqiltuu timira dhaabne gaa'ira birraan waa nyaachisu. Awwan ma tolti biqiltuun maashaallah. Ijoolleen saayibaatu nas jaallisa. Saayibo. Jirtu. Fayyaadha. Fayyaa. Jirra galata rakki. Ayyee kam yoo maali raaja. Saayibaa kanaaf tajaajila. Ayyee. Iddoo caaltuu deemanii sanii. Ayyee. Sanii sun bultii ijaaruu barbaade beeti. Xiqqoo Inni moo? ni fayyada. Ayyee saayiba. Ayyee rakkoon qabanis boosaadha. Rakkina hin qabu. Kanaafuu sitti ajajee kun Waa'ee biizinasii galeedha. inni rakkina hin qabu. San hojjeta. Ayyee rakkina hin qabu. Rakkoon qabu waa'ee caaltuu jaalallee namaati. Nama jaalata. Inni rakkina hin qabu. Ati ishii irraa fixuu dandeenyaan ani immootu waan feete harkachuu dandeessa. Gama hundaanuu si bira jira. Garuu jaalallee beektee maallaqaan hin bitamu. Jaalallee waan maallaqaan bitamu miti. Jaalala nama wal jaalatu gidduutti birriin si kafalaa fi akkamitti hin tolu. Akkasitti ilaalee akka amma yeroo tanaa itti fayyadamu. Isheen gaafa seentee qabeenya heeran keessa gadhiise beejjee yooniin tumeewu waan baasnetti hin fakkaatu. Naaf yaaduu anumaa fi wal qunnamsiisuu danda'a. Jechuun qabeenya ni qabda, dhugaa qabeenya akka ajaa'iba qabda jechuu fa'i dhagee gammadaan qabeenya qabu dhagee duuba namni horree dhugaan jaalala dhugaatirra jiranii. Isaaf jecha jireenyaan kee balleessin ati waan ta'e kana gaafa duute jireenyaan kee fooyyessuu ni danda'a waan ta'eef waan ittiin gadhiisaa. Jireenya immoo jiraatu kanaaf yaaduu qaba. Diduu fi sabbaa qabeenyaati. Dhiiroo akkam na godha jeetii yaada godhima maaliin jaala. Yeroon ammaa daa'ima yeroon ammaa wanni akka qilleensaa ta'e akka qilleensaa itti bararu goflaa baasee yeroo malee jirtu yeroo kan itti fayyadamu bineensota inni namaa ammaan tana kabootachi deemees ganuu fi jireenyaan kee fooyyessuu dhibba. Maallaqa ni jaaladha garuutu isiin bar jaalala dhugaa rakka jirtu hin beekamne caaltuu gammada. Isa boonsaa keenya anumaaf si wal qunnamsiisuu danda'a. Fakkaatanii duuba nama jaalattu jaalalli maal rakkoo qaba dhibee ta'an qabu. Isheenis obboleettiseetii ni maali yoo carraa ani yoo itti fayyadamte hiriiraaf hiree isheen hin dabarsin namni dargaggeessummaa tanaa keessaa kun yoo ta'an yeroo ittiin bugeetti carraa ishii lafa balleessuudhaaf lafatti dhiisee kan biraa fuudhanii yoo ta'an wantoota akkanaatiif buute anaaf ana obboleessuun ta'e anis obboleessuun feetii ni maali. Hayyee santaanaan rakkoon qabu deemeetiin wadaa illee hin dubbisa deemeetiin dubbisata. Min dubbisa sarrakkina qabu bakka ayyee akkana taate dargaggeessi ammaan tana jaalateetuma karaa dhiisa malee jaalatee hin fuudhu. An abbaa qabeenyaati niin fuudha garuu lafatti hin dhiisu. Jaalala isii hin balleessu niin fuudha jettee mire. Kanarra walii galan ammoo isa niin dubbisa. Ani
Na barte garuu as dura nan barre inni kun kaayyoo qabu. Kanaafuu ishii irraa barteeti asuma na dubbista. Mana gammadaa itti yeroo gaafatte isaan ishii mana elektirooniksii kana jira. Isuma waan jira. Isuma waa jira. Anoo sini beeksisa. Ayyaa rakkina hin qabu. Ni beektaa mire? Ayyaa rakkina hin qabu san. Yaa gaarii si baata. Gammadee kan saa fa'i. Ayyaa. Wayii. Akkaan hin tinne abbaa qabeenyaa natti jedhame. Abbaa qabeenyaa kana dura dhaabbachuudhaaf ni ulfaata. Isii ammoo tole jechuunidhaaf jaalala dhugaa keessa jiran. Akkamiin naa mala akkanaaf falaa ammoo deeme wadaa bira dhaquun naa dhiyaata. An deemee wadaa bira dhaquudhaan qabu. Deem. Bu'a wadaa isaas jira. Akkam? Nagaati. Fayyaadha. Fayyaa. Jirta? Gaarii. Alhamdulillah. Esaabiti. Asuma biraan fajeetiin akkana jajjaree deemu jira. Maali yoo maali akka nama gadda jiru maali ta'e jabaa? Bakki qote isheen wayii kasi galeeti. Maali si? Miidiyoon takkaas caaltuu takkaallee asumatti akka yeroo duraan jaalalaan gartuu wal jaalachaa turretti haala sanii keessa jirtu beekte bakka fuulli siina jijjiiramaa dhufee jira jiraan jaalalanii akka jiraatis ni beekan isaa qote. Inni mita caaltuu. Amma garuu akkas hin jirtu beekte fuulli siis natti tollee kaleessaa gara dhaqee hin ture bakka nutti toluu dide kanumaatu akka rakka isheen akka sana galchine waan biraati. Rakkina hin qabu. Rakkina hin qabu naan jettaa saa eega barre. Obsi rakkina hin qabu isii nin dubbisanillee dubbiseetiin waan isin irratti akkana siin jettu addaan hin baafadhaa. Ammallee akka wanti qoo beektaa biyya namarraa illee dha qoo kun beektaa akkana jettee ijoollee saayibbaan ijoollee gamatti sanii beektaan ijoollee karaa raasa. Ijoollee saniin akka waan gartee xiqqoo ijoollee sun bira dhedheeqallee wayinaa ni fakkaata. Bakka ijoolleen bira deemtee akkuma bira deemu jirti xiqqoo ammallee ijoolleen afaan jigar galchuudhaaf yaaduu godhanii fakkaatu. Bakka fuulli isaatu waan kanaa hin bakka yaaduu sirraa illee waan akka baruun dadhabe. Yeroo ittiin himamu maali dhiisi lakki ittiin himamu. Maal haasoo jirtu taa'e? Lakki waan biraatiin miti. Ta'isiidhaa rakkina hin qabu jee anis isii bira dhaqeetiin waan isii akkana godhu jiru addaan hin baafadhaa. Ila yaaduu yaan akka sirra keessa ittiin isaasisu jira. Sanuma rakkina hin qabu dhiisi rakkina hin qabu isii ammoo deemeetiin anaat adda si hubataa. Bakka naa hubadhu gaamee isaa Takka hangasumaa tasgabbaa'ee taa'e. Iya.